mana hidhaa keessatti maal agartee dhuftee maal si godhanii maal siin jedhan jettee yeroo inni anaan namichi ol nagashu nagaafatte madaamiin koo jechuudha. Yeroo isheen nagaafatte achi keessa waa hedduu waan baay'ee nama gaddisiisu argee dhufe je'een isheetti hime jechuudha. Isheenis yeroo kana ni kofaltee baay'ee kofalte. Yaani durumas karoorri ishii akka na doorsisuuf waan taateef akka waan ani achitti sodaa guddaan keessa koo galee gaafa manichatti deebi'us sodaachaa hejjedhuutti yaaddee turte jechuudha. Nagaan isiniif haa baay'atu. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya ani nagaa kooti. Nagaa guutuu nagaa irraa afaan qaba. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Nagaan na bira jiru immoo isin bira haa jiraatu isiniin jedha. Paartitu yookiin immoo marsaa lammaffaa viidiyoo kaleessaa ejjedhe irratti isinii qabadhee dhufe jechuudha. Viidiyoon kaleessaa ejjedhe sagalee koo qofatu dhageessisaa jira. Jammara irratti viidiyoo bichaatu jira. Garuu hanga dhumaatti sagaleen koo ni jira. Maaliif akka cufu hin beeku ani yuutuubiini. Gara marsaa lammaffaa irratti isinii fufaa baay'ee garmalee waan dheerateef viidiyoo sana addaan kutee lamatti hiree jechuudha. Akkuma beekamu mana namaa keessatti irra caalaatti yeroo baay'ee yerootu nutti dhiphata. Kanaaf akka lamatti hiramu godheef jechuudha. Har'a ani nama gammadaadha. Isa kaleessaa yaaddadhee gaddatoon taane waaqayyo isa kaleessaa rakkina dhiphina kaleessaa keessaa na baasee galateeffadha malee akka isin gadditaniif yookiin immoo akka isin yaaddooftaniif miti jechuudha. Gara paartii lammaffaa isaarratti yeroo isinii deebi'u jechuudha. Namichi yeroo na fidee dhufu miishebii sanatti yookiin immoo gurfaa ala jiru sana keessa galinaan jedhe jennaan ammas deebiseen akkamittan gurfaa kana keessa gala'anii galuu ishee wajjinis kanarratti wal lolleerra waan ta'eef jedhee yeroon isatti himu dirqamaa hamma obboleessa isheetu dhufee si fudhataa jedhe. Obboleessa ishee maqaa dha'ee obboleessa isheetu dhufee si fudhata waan ta'eef ati inzaamiyaa deemtaa. Riyaadirraa gara inzaamiyaa deemtaa isatu dhufee si fudhata waan ta'eef hangasitti asuma keessa boqodhuu naan jedhe. Innaan hin galu jedheen dide ammas na sodaadhe. Innaan gali malee naan jedhe. Innaan bakka mana kana keessatti waatu ta'eera moo asuma keessatti waan gochuuf kan jedhus ammas deebi'ee otuma boo'uuti mana sanatti nan gale jechuudha. Mana sanatti yeroon galuu saanqaarraa qulfiin buqqise ofiiko. Saanqaarraa qulfii fuudheetanii yoo diingata as keessa nagashanii natti qollofullee yoo ta'eef je'een saanqaarraa isan fuudhe sana nan dhokse qulfii sana jechuudha. Maaliif nama sodaachisa jiru akka amma dubbannu miti baay'ee nama sodaachisa. Ani yeroo sanatti sodaa guddaa waan na keessa jiruuf jechuudha. Qulfii sana fuudhee faarshaa yookiin immoo zuuliyyaa jala dhokse jechuudha. Achi jala dhoksee saanqammoo baneetiin nan taa'e. Achumaan intalli isheen akka guddoo tokko uftee wayyaa kochi keessaa fuutee fiddee wayyaa asii achi natti darbatte jechuudha. Manni shaaworii hundumtuu achi keessa jira. Innaa aniin kee bakka achi keessaa fuudhee uffata koo fuudhee shaaworii galee achi bahee wayyaa jijjiirradhe. Amma maalin godharee wayyaa jijjiirradhee ka'een takka turee dhaqee makinasaa yookiin immoo isaa ittiin bakkee haran fide. Bakkeen immoo qilleensi akka ammaa miti jechuudha. Gizee duraa qilleensa baay'ee awwaaratu ufa ture jechuudha dura. Amma dhaabbatee malee awwaarri sun dhufeetiin bakkeen sun gar malee awwaaradha. Aduun illee hin ba'eetiin jira. Aduu sana keessa harinaan jedhee inni jechuudha. Achumaan nana hari'ani ala anaan haree otoo manatti hin galiin jechuudha. Ala haree ijoolleenis mana barumsaarraa deebi'anii sanbata isaati kaakun yeroo deebi'ee ufee kalaas harte jedhee hareen jedhe. Innaan maanni ree noo dhufnee hamma ammaa noo dhufnee isin sobdanii asuma na fiddaniin jedheenna kootti ol galii naan jedhe. Manatti moo ennaan manatti kootti ol galii jaallatus jibbitus ati manuma kana ejjettaa waan iddoo biraa aqxuuf isin qabduu naan jedhennaan lakki ati biirootti akkas jette miti. Biirootti maktabatti jechuudha. Anati akkas jette mana haadha ishee naan jette. Anaaf ishii wal dadhabneennaan kalas anati na fiddee mana haadha ishee jetteeti. Amma immoo maaf akkas na gooteeroo hin jedhu sa'i madaam soorii naan jedheeni. Soorii jedhii isheedhaanii ol galii naan jedhe. Waa'ee hin jedheen. Waa'ee I say sorry.
I haven't eaten. I can't make tea. Wanti jedhe jechuudha. Ingiliffaa akkuma ta'etti itti caccabsee jechuudha. Mistakii uumeen qabu ani. Dogoggora takka illee hin uumne. Ishiitu soorii naan jedha malee anatu soorii hin jedhe. Amma anaaf inni barriirra dhaabannee wal muggunna. Inni soorii jedha. Ani hin jedha. Gadi barrichuma doona dhiibbatanii nageessisan sana gahee jira. Mucaa xiqqishuun uftee natti boossee mucaa sana ol narraa dhiibbatu. Mucaan diddee maraatte mucaan ana beetti waan ta'eef na yeroo na argitu baay'ee boossee. Isan booda majileessa sana keessatti akka ixaana wayii tokko aarsanii. Akka ixaana wayii aarsaniiru yeroo ma'anii ol galu jechuudha. Barriima yeroo banan akka ixaana wayiitu achi keessa aaraa jira jechuudha. Yeroo sana ani ixaana sana maarratti akka aanu dukuun isaa hin jiru. Gin wanti achi keessa garmalee dukuuna garmaleetu majileessa sana keessa aaraa jira jechuudha. Inna achumaan ani kee begeetaa bayyesuusim jechaa olan galee jechuudha. Yaani sagalee koo xiqqeesseetuma maqaa Yesuusiin humni kamiyyuu nan dandeessu kan jedhu olan galee. Yeroon ol galu dukuuna sana ilaale dukuuna mana keessa aarsan jedhee nan arginde. Jarri kuni waan itti godhanii moo sammuu kiyya nama raachuufidha. Achi mana hidhaa sana keessatti namoota maraatan baay'eetu jira jechuudha. Baay'ee nama lakkoofsan qabnetu jira achi keessa. Isaaniin yeroon arge bakka keessi kiyya baay'ee na hollate. Sodaa guddaan natti dhaga'ame jechuudha. Indee akka jarittii sanaa na gochuufidha. Jarri immoo maal natti aarsaa jiruun jedhe. Aarrisaa garmalee tokko kutaa sana keessatti garmalee bugugugug jedha jechuudha. Garuu hin aara malee aarri sun maaltu akka aaraa jiru hin beeku. Achi ol darbee gara saalooniitti darbee yeroo jiru isheen kee haay salaam aleekum naan jette. Alhamdulillah jedhee nizimuman jedhe. Annaa qaxxituma bakka gara kushinaa mattan darbe. Inni saaloonii taa'ee naan gara kushinaatti yeroo darbu qodaan humti katatata jedhee na eegee waan godhu hin qabu silas furmaata tokko hin qabu waan ta'eef callisee qodaa dhiquun jalqabe jechuudha. Callisee qodaa dhiqaa har'a bor ufaa obboleessi ishee har'a bor ufaa numaan eegaan. Hanga torbanii oliyyuu numan eega. Isheen murteessitee manatti himte kalaas ati asuma ejjetta. Akkuma isaanis dhaqanii yeroo ijoolleen ishee himan sana isheenis ijoollee kootti sagalee guddaa akkati dubbatu hin barbaadu. Lammata maaliif jennaani hin barbaadu. Ijoolleen koo yoo balleessan natti himi. Yoon kanaan achi ijoollee kootti sagalee guddaa hin dubbatiinis hin rukuttus homas naan jette. Rukuteeraan jedhu ammas deebi'ee walitti walloluu jammara. Innaan inni immoo ufee kaalawaas sakkarna naan jedheen cufamee jira. Lammataa atis isheenis lammataa walitti hin dubbatiina. Rakkoon tokko yoo uumame ati anatti ma'u naan jedhee harka koos itti argisiisee waa hundayyuu as isheen mana haadhaa geessitee mana lama na ejjechiistus hundaayyuu itti hime bakka namichatti erga as ejjechuun kun oollee bakka kana booda anis achaqee hin godhuu yennaan kana booddee yoo fedhii keetiin ala atis aqxee achi ejjechuu mirgan qabdu yoo fedhii kee aqxee ejjettanaan jedhe. Yoo isaan faana aqxee uffata ijoollee kan kiyya miicii nyaata ijoollee kan kiyya laadhuu fi ijoollee kiyya ilaalii yoo fedhii kee ta'e immoo isaan gargaarii kanarraan ala dirqaman qabduu naan jedhe. Isheenis hin dhageessi hin aarti amma bakka yeroo amnu dur qodaa walitti qabanii na eegu nuti gaafa amusii galgala anqna ta'e torbaniin achi anqna waan ta'eef gaafa amusii anqna taanaan isaan dursa torbanuma guutuu isaa walitti biriddis qodaa duulaaba keessaa fixanii na eegu turanii. Isan booda gaafa lammaffaarra gaafa anqnu akkuma gaafa duraa sanatti na eeganii harkaan hin qabun jedheeni. Harkaan hin qabun jedhe. Isan booda itti ejjetanii obboloonni ishee itti ejjetatanii dhiqatanii ofii isaanii jechuudha. Isan booda ija jabaachaa bakka anis yaada jijjiirrachaa nan deeme har'aanaaf ishee lammataa deebinee wal lolle jechuudha. Amma sababa kanaatiin waa hundumaa cufne anis mana sanatti hafee ammas waggaa lama fixee waggaa lamaan boodas akkasuma miistekiin uumame. Waggaa lamaan booda sana immoo miistekiin uumame jechuudha. Waa'ee bunaati. Buna irratti jechuudha. Buna isaanii hin beektu baay'een keessan buna waa'ee isa yeroo namatti facaasanii iqaa ishinii jechuudha.
dhiqaashinii irrattidha. Paartiidhaan kukkuteen isinii hojjedha jechuudha. Viidiyoon tarii dheerateetu cufame ta'ee waan isaa hin beeku. Paartiidhaan itti isinii fufa isiniin jedha. Hamma dhumaatti na hordofaa paartii lammaffaatti isinii deebi'a.